Nageenyi Rabbi guddaa isin biratti haa jiraatu. Oduuwwan keenya gaggabaaboo isin dhageessifna. Guyyaa kaleessa akkuma beekamu taateen dinqii addunyaa kanarratti raawwatame. Wucaa godina saba addaa kan saba Silxee keessatti maaltu dhalatee seensa ijoo oduu keenya har'aa Anawar Tamam Agabaasa naannicha irraa waan qindeeffate akkasumas godina Gujiitii fi Booranaa irratti dhaabbanni Midrook albuuda keemikaalonni achi keessa bahan miidhaa akkamii qaqqabsiisan kan jedhanii fi akkasumas seenaa utubaa Sheekh Haji Adam Tuulaadhaatii fi qabiyyee dhalootaaf isaan dhaaman qophiiwwan keenya har'aati gama oduu qindeeffannetti dabarra. Taateen guyyaa dheengaddaa galgalaadhaa naannoo saba kibbaa godina Silxeetti ta'e kuni odeeffannoowwan gurguddaan hanga gurra miidiyaa Reuters akkasumas riippoortarii fi kanneen birootis faana dhahiinsa hin oolle jedhameetiin jira. Daa'imni kun dhuguma maatii lama falmisiisuu poolisiin naannicha ibsa baaseen yoo beeksisu haa ta'uutii ammoo haalli qabatamaan amma jiru daa'imni dhugumatti awwaalcha waggaa afuriitiin booda biyyee hurgufatee bahuu isaa mirkanaa'uudhaaf qorannoon DNA mirkanaa'uudhaaf guyyaan boru qofa sa'aatii muraasatu hafe. Anawar Tamam bal'ina oduu kana qindeeffatee jira. Daa'ima du'ee waggaa afur booda deebi'ee ka'eem maatiin daa'imni keenya erga du'ee waggaa afur booda deebi'ee dhufe jechuun daa'imicha qabanii manatti hambifataniiru. Maatiin inni biraa ammoo kun daa'ima keenya nu jalaa badee tureedha malee keessan inni du'ee deebi'ee hin dhufne jechaa jiru. Daa'imni kun dubbachuus ta'ee dhagahuu waan hin dandeenyeef hanga ammaatti waa'ee isaa waan dubbatamuu fi biyya ajab-jechisiise kana irrattis ta'ee waa'ee eenyummaa isaa kana irratti waan jedhe humaayyuu hin qabu. Kuni daa'ima koo du'eetu deebi'ee dhufe. Lakki daa'ima koo isa badee tureedha malee keessan inni du'e hin kaane jechuun maatiin lamaan abbummaa daa'imichaatiif wal falmaa jiru. Dhimmichi namootatti raajii ta'eera. Nama du'ee waggootaniif awwaalcha keessa turetu deebi'ee gale jennaan kan dhaga'e isa hin dhagahin gurra buuse hawaasni gamaa gamanaa xiqqaaf guddaa osoo hin jedhin gara bakka daa'imicha argamutti yaa'aa jira. Poolisiin aanichaa maatii lamaan daa'imicha irratti wal falman akkasumas hawaasa taatee kana dhagahee garas imale dabalate haala nageenya naannichaa tiksuuf halkan illee dhaabbiitti uleem. Dhimmichi kan yaadamu ol waan ta'eef hanga qorannoo DNA taasisutti waan gahu ta'eera. Isaan kan ammoo awwaalcha qotnee daa'imni waggaa afur dura awwaalame jiraachuu fi jiraachuu dhabuu mirkaneeffanne jechaa jiru. Taateen kun guyyaa kaleessaa irraa kaasee miidiyaalee hawaasaa irratti erga maxxanfamee booda namoota hedduudhaan wal harkaa fuudhamaa jira. Namoonni baay'een kun raajidha. Inumaayyuu bara xumuraatu ga'e yoo jedhan kan ammoo duunee barna malee abadan yaada maatii isaan daa'ima keenya du'eetu deebi'ee jedhanii hin amannu jechaa jiru. Hundaafuu maaltu ta'e kan jedhu Itoophiyaa godina Silxee aanaa Ulbaarag ganda Biilla Waanjaa jedhamu keessa maatiin jiraatan tokko daa'ima isaanii maqaan isaa Baaqii Zikama Muhammad jedhamu du'an dhabu. Akkuma barame isaanis daa'ima isaanii du'e kana awwaallatanii taasisaa ta'anii gara jireenya isaanii idileetti deebi'anii jiraachuu eegalu. Haala kanaan jiraataa erga waggaa afur ga'anii booda guyyaa dheengaddaa jechuunis gaafa hagayya 27 2015 taateen amanuuf isaan rakkisu tokko isaan mudatam. Miseensa maatii kanaa keessaa tokko kan taate magaalaa Waraabee irraa gara Ulbaarag osoo deemaa jirtu bakka addaa Shaamaa jedhamu keessee konkolaataa irraa yeroo buutum namni biroonis hordofee konkolaataa keessaa gadi bu'am. Miseensi maatii kun waan argite kanatti garmalee rifattee kan turte ta'ullee booda garuu taatichi gammachuu guddaa isiidhaaf kan kenne fakkaatam. Obboleessa koo quxisuu waggaa afur dura du'ee awwaalame tunuuf deebi'ee jechuun takka takka raajamaa takka takka ammoo gammadaa miira adda addaa keessummeessaa fudhattee gara maatiitti galteem. Maatiin hunduu daa'ima keenya waggaa afur dura du'eetu deebi'ee nuuf dhufeem ajaba hojii Rabbii yaa gooftaa galata kee jechuun iyyee wal waamee gammachuu jalqabam. Ollaan darbee ammoo hawaasni naannoo fi gandaa dhagahee wal dhageessisee gara bakkichaatti yaa'uun qe'een namaan guutamam. Gama biraatiin ammoo maatiin aanaadhuma sana aanaa Ulbaarag naannawaa Shaamaa jedhamu jiraatan dhimmicha dhaga'uun garas yoo dhufan lakkii dhimmichi akkas miti kun daa'ima keessan isa du'e deebi'e osoo hin taane daa'ima keenya Abdii Heerattoo Abbooyyee jedhamu kan nu jalaa badee tureedha daa'ima keenya nuuf kennaa jedhanii. Daa'imichi dubbachuus ta'ee dhagahuu waan hin dandeenyeef yookaan rakkoo dhibee autism jedhamu kan qabu waan ta'eef eenyummaa isaa himachuu hin dandeenye. Wanti nama ajaa'ibu ammoo daa'imni inni waggoottaniin dura du'ee fi inni bades jedhamu daa'ima dhibee kan qabudha. Maatiin gam lamaanuu daa'imni keenya dhibee akka kana qaba jedhanii. Maatiin inni sunis inni kunis lamaanuu kuni daa'ima keenya jechuun isaanii wal fakkaannaan hanga kana ga'u ammoo ajab jechisiisam. Daa'imni kun yeroo ammaa kan argamu mana maatii isaan daa'ima keenya du'eetu nuuf deebi'ee jedhanii yoo ta'u poolisiidhaan nageenyi eegama hawaasaan ammoo daawwatamaa jira. Kominikeeshiniin aanaa Ulbaarag ibsa kaleessa baaseen poolisiin gara bakkichaa imaluuf
dabi 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 darbata dolani eborra sasa chalti irreke jabe sihiranoti bota wali bate inafi mokati gabi bege dubarra warrati dabi 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 danga ke gabachi sibiyi kedi ware kabdu lubunar karabiti danga sarare go nila fakae na bebi gasa ratakae